Ashama kan jirtu ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan fayyaa keessanii baga geessanii waggaan kun waggaa haaraa akkasumatti kan itti bilisoomnee du'aaf jecha nurraa dhaabbatee gammachuudhaan biyya keenya irratti abbaa biyyaa taanu Rabbi nu haa godhuun jedha. Wanni gabaabaa ani jechuu barbaadu maalinni amma haala amma jiru kanaan xiqqoo wal qabatee waan amma mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiruu fi yookaan immoo gochaa jiru kanarratti haalli fincilli diddaa gabrummaa gama hundaan akka itti finiinee jiru kun hedduu nama gammachiisa. Ammoo dhaamsi ani dhaamuu barbaadu maalinni namoonni warri akka Abbaa Duulaa faa akkasitti Baacaa Dabalee faa Muktaar Kadir faa har'a akka isaan nama ajjeesisaa jiran yookaan akka isaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jiran kana boru akka mana murtiitti dhiyaatanii murtiin kun akka isaan har'a namatti murteessan borullee akka isaan irratti murtaa'u waan kana otoo beekanii baay'ee natti tola. Maaliif har'a nama ajjeesuun ijoollee waggaa 6 ijoollee waggaa 13 waggaa 14 ijoollee waggaa 17 ajjeesuun seeraan itti nama gaafachiisa jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti ukkaamsuu, ajjeesuu, boombii darbachuun magaalotii adda addaa keessatti kun hundumtiyyuu waan amma fiilmiin mootummaa wayyaanee yookaan shirri mootummaa wayyaanee hojjetu kun bara 1992 faa keessa bara chaartarii faa keessa nama fixanii abaluutu akkas godhe adda bilisummaa Oromootu nama fixe faa jechuudha fi maqaballeessii kana godhachaa turan jechuudha. Har'a garuu uummanni Oromoo tokkollee kan hidhatee kan tokkosaa jiru kan qawwee itti garagalchee mootummaa kanatti waa dhukaasaa jiru hin jiru. Uummanni harka qullaa ijoolleen dabtaraa fi qalama malee waan tokko waan of harkaa qaban hin jiru. Barullee fi qalama qofa. Qalamni kunii fi barulleen kunii boombii ta'uu hin danda'u. So namni boombii qabu biyya san keessatti namni socho'uu danda'u mootummaadha jechuudha. Mootummaan kun saba isaa fixee ilmaan Oromoo ajjeese ka'ee dhaabbolee adda addaatitu isaan duuba jira. Isaantu kana godhe jechuun waan hin fakkaanne jechuudha. Maaliif dhaabni gadi ba'ee dhukaasee anatu kana godhe jedhee itti gaafatamummaa fudhate tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu shoora akkasii taphachuun illee amma waan yeroon isaa irra darbee jira. Maaliif namni yoo waa tokko si galee girgirii keessa yoo jiraatu yoo waan wal fakkaatu keessatti waan tokko hojjetanii silaa akka namarraa hin beekamne godhan. Karuu guyyaa adiidhaan nama gabaa bahe ijoollee haadha ofiitti waa nyaata bituu buna bituu dhaqxe haadha ijoollee isiitiif nyaata bituu magaalaa dhaqxe gabaa waa gurgurtee ijoolleedhaan waa fuudhuu waa bituu deemte irratti boombii darbachuun waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Mootummaan akkanaa hin jiru addunyaa kanarra. Yoo dogoggoruu baadhee biyya Serbiyoonni yookaan immoo bara 91 meeqa keessa waan isaan uummata gabaa bahe irratti rasaasa bananii amma har'aatti yuuniyeen Awurooppaa keessa seenuu waan dadhabanii waan akkanaa irratti uummata irratti waan raawwataniif jechuudha. Kanaafiyyuu amma Itoophiyaan haala amma isiin ilmaan Oromoo itti gochaa jirtu kana keessatti haala kana keessaa akka yuuniyeen Afrikaa keessaa akka baasan gaaffiin keenya kanarratti Oromoon ammallee uummata gabaa bahee jiru boombii itti darbachuudhaan bakka tokko otoo hin taane bakka adda addaa irratti yuunivarsiitii keessatti ijoollee barattoota waa tokko of harkaa hin qabne irratti dhukaasa banuudhaan nama fixuudhaan kana keessaallee akka isaan bahan yuuniyeen Afrikaan waan kanarratti dubbachuu qaba jechuudha. Maaliif yuuniyeen Afrikaan kun callisee jira maaliif akka callisa nuu galuu didi. Kanaafiyyuu waggaan haaraa kun barri keenya nuuf bara hedduu dhiigni ilmaan Oromoo irratti dhangala'ee lafeen ilmaan Oromootti caccabe waan ta'eef barri kun bara injifannooti. Warri magaalaa jirtan warri baadiyyaa jirtan dhaamsa waliif daddabarsaadha. Fincilli kun itti haafufu fincilli kun yoo qabsoofne malee yoo duune malee yoo cabne malee Oromiyaan hin argamu. Oromiyaan nuti jaalannu sun hin argamu. Garuu Oromoon biyya ofii jaalachuu danda'uu qaba. Lafa ofii jaalachuu danda'uu qaba. Afaan ofii jaalachuu danda'uu qaba. Aadaa ofii jaalachuu danda'uu qaba. Ilmaan Oromoo xiqqaan guddaan
otoo hin jedhin waan kana naashinaalistummaa abbaa biyyummaan itti dhagahamuu qaba. Ani abbaa qabeenyati jedhee of laaluu qaba. Oromoon qabeenyi inni qabu namatu itti fayyadamaa jira. Wanni Oromoon guddaan beekan Oromoo itti hidhamaa jiruuf waan biraa dhafi miti. Waan lafa keenya saamuufi malee nama ajjeefnee afaan namaa mulqinee wanta waan balleessine tokko hin jiru jechuudha. Har'as borus Oromoon kana beekuu qaba. Wanni Oromoon ajjeefamaa jiru maaliif? Lafa isaa fi biyya isaaf. Lafti kun lafa kanarratti namoonni kiiloomeetirii 1,800 kiiloomeetirii 900 deemanii dhufan biyya isaaniirratti waan akkana waan hin argineef lafa kana akka qoosatti gadhiisuu hin deeman. Nu fixanii yoo danda'an nu fixanii ofiirra jiraatan. Yoo dadhaban immoo irratti dhumanii jechuudha. Maaliif yoo achi deebi'an wanni nyaatan hin jiru wanni dhugamu hin jiru. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo kana hubachuu qaba. Yuuneen Afrikaan ammallee waan ilmaan Oromoo kanarratti illee dubbachuun barbaachisaa. Atattamaan ibsa kennuun barbaachisaadha jechuudha. Yuuneen Afrikaan maaliif akka callise nu garaan jiru ilmaan Oromoo warri gama saniinis achi keessa hojjetan yoo jiraatan wal yaadachiisuun gama hundaan addunyaan meediyaan addunyaa hundinuu irraa dubbachaa jira. Kanaafiyyuu injifannoon kan uummata Oromooti. Jabaadhaadhaa qabsoon keenya itti fufan jedha. Qabsoo kana gara fuulduraatti yoo fudhaaf waadaa ofii faaseenu. Namaafi miti waadaa lubbuu keenya faaseenu. Nuti duunee Oromiyaa naa jiraattu. Ilmaan Oromoo hundinuu afaan isaaniitii fi aadaa isaaniitiin haa jiraatanidha. Galatooma. Injifannoon kan uummata Oromooti. Barri gadaa bilisummaati.